Kuno manni argitan kun duwwaa tokko Masjiida Khulafaa Raashidiin bira yookaan mana barumsa Birbissa Qaraxaa ka jedhamudha. Kun amma barri argitan kun suuqiidha. Kasiin gadaanu kun ammoo saalooniidhaa fi kutaadhaa fi shaaworii mana fincaaniitii agarsiisa. Kunillee ammoo asiin akkana deebu kun amma kunoo keessa seenee isin agarsiisa. Asiin akkana yoo keessa seenne kun saalooniidhaa mi saaloonii lammataati kunillee saaloonii mana kanaati maashaallah tabaarakallah. Kun ammoo kushiinaadha. Kushiina moo egaa kifilitu akkuma barbaadan godhan jechuudha. Istoofii irra fayyadama waan ta'eef asii yoo dhufan kun magsala harkaati. Kun kutaa hirribaati. Kunillee kutaa ijoollee shaaworiin tamiin keessaan jira. Maashaallah akkaataan paartishiiniin isaa baay'ee gaariidha. Waaw. Hona mana fincaaniitiif shaaworillee ka bareedaa kan qaba asirraan. Kun ka warra ka jaarsaaf jaartiiti. Alallaan illee jira mana fincaanii. Ka uummata waliigalaa jechuudha. Kun akkasitti baay'atee ajaa'iba bareeda maashaallah tabaarakallah. Alallaan illee jira mana fincaanii ka waliigalaa. Qaawwasan keessa chilitanii. Asiin kun tana keessa yoo deeman kunillee bakka eelee biddeenaati uumama mana fincaanii ta'e shaaworiin dudda duuba kun mata waliigalaa gara siini. Manni kunillee keessaanillee qabaa shaaworiin. Gaadaa fi saalooniidha. Kun gaadaa fi saalooniidha. Akka keessaa suuwwama hunda qaba. Walumaa galatti mana ajaa'ibaan ijaaramee jira. Akki duubaan laalaniif keessi garagara. Suuqa qaba. Arganii jiranii. Kun akkana jira jechuudha haalli isaallee. Maashaallah tabaarakallah baay'ee bareeda. Kun suuqiidha asirraa kaasee agasiitii kaaree 200 jechuudha. Adaamaa qurquruudhaan kan ijaaramee jirudha. Karaa 2 qaba. Kun akkana jira. Mana barumsaa Birbissa Qaraxaati. Kun masjiida kana bira jechuudha. Masjiidni kun Masjiida Khulafaa Raashidiin asii mana gabbaanaa masjiiduma seenan.